sooma giftii keenya qulqulleetti dubroo maaramii jedhameetu beekama. Keessumaa waqtii soomaa kana ammoo daa'imman xixiqqoon sirna qulqulleessaa irratti hirmaachuudhaan haadholiin, abbooliin, dargaggoonni, shamarroonni immoo halkan sirna saataatii irratti argamanii Waaqayyoon galateeffachuudhaaf qulqulleetti dubroo maaramii irraa immoo eebba argachuudhaaf waqtii itti jaalalaatiin, tokkummaatiin waqtii itti soomamuudha. Soomni filsata. Jechi kun jechi filsataa jedhu hiikkaan isaa bakka tokko bakka biraatti socho'u, bakka tokkooti gara biraatti socho'uu yookiin immoo imaluu yookiin immoo ka'uu yookiin immoo deemuu jechuudha. Jecha afaan Gi'iz irraatii falase kan jedhu irraatii kan dhufe yoo ta'u, ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ መፍለስ isa jedhu irraatii isa dhufedha. Bakka tokko irraa bakka biraatti socho'u. መፍለስ ማለት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሻገር፣ የቦታ ለውጥ ማድረግ፣ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ፣ iddoo tokko irraa bakka biraa deemu, lafa tokko irraa bakka biraatti ka'u jechuudha. Yeroo kana yeroo filsataa kana maaltu maalirraa ka'e, maaltu garamirraa gara kam dhaqe isa jedhu adeemsa keessuma amma waa'ee sooma kanaa isa jalqaba isaa dubbanna malee maaltu garamirraa garamitti ka'e isa jedhu immoo isa falase jedhu kana, deeme jedhu kana keessuma ayyaana du'aa ka'uu ishiitti kan laalu ta'a jechaadha. Maalumaafu amajji guyyaa 21 seenaan mana kiristaanaa keenya dubbatamu qulqulleettiin dubroo Maariyaam gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ergamoota of duukaa hiriirsite, qulqulloota of duukaa hiriirsite, ifaan guutame galataatiin gara ishee dhufee jedha. Haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam akkuma nama kamii jiraattee addunyaa kanarraati waggaa 64tti boqochuun ishee gaafa ga'u gooftaan keenya gara ishee dhaqee eeyyama ishee gaafatee akka inni ture kallattii garaagaraatiin seenaa kana baranneera jecha. Sanaan booda ishiinis yaa ilma koo, anis akkuma warreen kaanii, akkuma namoota kaanii dugdatti si baadhee, garaatti si baadhee si dahee, akkuma daa'imaa dugdatti si baadhee, garaatti si baadhee, si faana gammoojjii Gibxi sana keessa jiraadhee rakkoo gidiraa garaagaraa dabarsee akkuma warra kaanii akkamittan du'uu danda'a gaaffii jedhu ture qulqulleettiin dubroo Maariyaam ilma ishee kan isheen gaafatte. Yaada koo jechuudhaan eeyyama isheetiin kara Si'ool kan jiran, lubbuu rakkoo garaagaraa keessa jiran deemee agarsiise. Isheenis baay'ee gaddite. Egaa du'uun kee, fooniin boqochuun kee isaan kanaaf beenyaa yookiin gatii ta'ee ni fayyisa waan ta'eedhaaf yaada jedhu gaafa inni kaasuuf isaan kanaaf maal takka yoo miti al torbayyoon du'e rakkoo hin qabu jechuudhaan qulqulleettiin dubroo Maariyaamii boqottee jedha. Guyyaa dilbataa boqottee duuka bu'oonni agoobaraan godhanii ganna zanii kaffananii
awwaaluudhaaf gara Geetsemaanii fudhanii deemuuf gaafa isaan ka'an warreen Ayihudootaa kun warra gaarii hin raawwanne qajeelummaa kan hin qabaanne waan ta'aniidhaaf kaleessa ilmi ishii ka'e jedhanii nu jeeqaa turanii ammas immoo isheenis immoo du'aa kaatetti jedhanii waan nu jeeqaniidhaaf reenfa ishii haa gubnu yaada jedhu qopheeffatanii kanaan Taawufaaniyaa namicha jedhamu erga filaniin booda reenfa ishii yeroo sana awwaalanii gara Geetsemaanii awwaaluuf deeman harka isaaniitii butee gubuudhaaf Taawufaaniyaan gaafa qophaa'u ergamaan Waaqayyoo harka isaa adabeeraa jedha. Kanarraa kaaseetu qulqullichi Yohaannis gidduu isaaniitii butee gannat muka exa hiyoot jala kaa'ee jiraa jedha. Muka exa hiyoot jala gaafa inni kaa'u duukaa bu'oon hin agarre. Yohaannis argee akkamitti arguu dinne jedhanii sababa kanarraati kan ka'e hagayya guyyaa tokko hanga 16tti subaa'ee sooma sagada kadhannaa qabatanii jedha. Subaa'ee sooma sagada kadhannaa qabatanii ka'umsi sooma filsataa sooma maaramii soomnuuf asirraa kaanee seenaan isaa sanaan booda Yohaannis argee nuti subaa'ee gallee arguu qabna gaafa jedhamu subaa'ee 2 gaafa fixan keessumaa manni kiristaanaa yeroo soomii yookiin immoo yeroo subaa'ee yeroo sagadaa yeroo kadhannaa subaa'eewwan garaa garaa manni kiristaanaa qooddee ijoolleewwan isheetiif kenniti. Subaa'een tokko, subaa'ee 2, subaa'ee 3, subaa'ee 4 jedhameetu itti fufa. Haalli kenniinsa subaa'ee yookiin immoo haalli itti soomniif sagadni nuuf kennamu anqaxanissaa fuula gaabbii yookiin immoo macaafa gaabbii irraa kan jiru kun badii yakka balleessaa gochaa keenya irratti hundaa'eetu badii sanaatiif saganni isa madaalu soomni isa madaalu nuu kennama jechaadha. Amma kan jirru sooma filsataa eenyu faatu sooma akkamitti soomama kan jedhuudhaaf yeroo sooma filsataa kana kiristaanonni jaalalaatiin jaalala adda ta'eetiin waa lamaaf soomu. Tokko jaalala kiristoosiitiif lammanni immoo kiristoos jaalala isaatiin qulqulleetti dibroo maaramii waan nuu kenneef inni sadaffaa immoo eebba qulqulleetti dibroo maaramii irraa argachuudhaaf waadaan ishii waan nu fayyisuuf qaal kidaan kan jennu kakuu kan jennu kakuun ishee waan nu fayyisuuf Waaqayyoos kakuu galeefi waan tureef kakuu isheerraa waadaa isheerraa eebba argachuuf sooma filsataa ni soomna. Inni karaa biraa qulqulloonni iccitii dhokataa itti argataniiru waan ta'eef soomanii eebbatti argataniiru waan ta'eedhaaf sooma kana isaanirraas eebba arganna. Inni walii gala isaa immoo qulqulleettiin dibroo maariyaam isheenuu kennee kan nu eebbise Waaqayyo waan ta'eedhaaf ilma isheerraas arjummaa isheerraa eebba ishii waadaa ishii ni arganna. Keessumaatii egaa soomni filsataa kun sooma daa'imootaa ijoolleellee jedhameetu waamama. Maaliif yoo jettan yeroo waqtii filsataa kana amantoonni kiristaanonni ijoollonni dargaggoonni shamarroonni haadholiin abbooliin
jaalala addaa qabu. Halkan mana amantaa buluudhaan saataatii kan jennu sirna galatoo halkan guutuu sa'aatii 3 kaasee amma barii obborootti dhaabatamurra faaruu qulqullichi Abbaa Giyoorgis Zagaasichaa waa'ee qulqulleetti Abbaa Tsigee Dingil qulqulleetti Dubroo Maaramitti galateeffate kana faaruu isaas na faarfachaa halkan guutuu hin bulama saataatiidhaan. Guyyaa keessa immoo sirna qulqulleessaatiin waqtii kana keessa darbina jecha. Waqtii kana keessa. Egaa akkuma beekamu kun jalqaba waa'ee jalqaba isaati xumurri isaa maalidha? Yohaannis muka isa jala Hiwoot jala kaa'ee maaltu uumame sanaan booda? Eessa geesse? Subaa'een 2 gaafa xumuramu gooftaan keenya maal godhe? Deebisee immoo gaafa 16 maaltu raawwatame isa jedhu immoo barnoota keenya amma kanaa booda barannuutiin kan laallu ta'a jechaadha. Isinis immoo sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuudhaan warreen mana kanaaf miseensa hin taane miseensa akka taatan barnoota simbira qaqqabu immoo ilaalcha guddaa yookiin immoo ilaalcha guddaa akka argatuudhaaf laayikii gootanii waliif yoo dabarsitan inni biraan manni kun yoo guddate tajaajila hafuuraa isinii kenninu nutis guddisaa kan deemnu ta'uu keenya bartanii nu cina dhaabadhaa waliif sheer godhaa sabiskiraayibii godhaa laayikii godhaa jechuun ergaa keenyadha. Barnoonni keenya kun kutaa 2ffaadha. Kutaan 3ffaa itti fufaa, kutaan 4ffaa itti fufaa. Amma danda'ame torbee soomaa kana keessa waa'ee dhuma soomaa, waa'ee dhuma sagadaa waliitiin ilaalla, waliitiin baranna jechaadha. Giiftiin keenya qulqulleettiin Dubroo Maaram eebbishii dhiifamni dhimmashii hunda keenya duukaa haa ta'u. Sooma kana kan ittiin daabiloosiin injifannu, kan ittiin mootummaa Waaqayyoo dhaallu, nagaaf jaalala eebba kan itti argannu nuuf haa taa'isu. Yaada garaa keenyaa qulqulleettiin Dubroo Maaram fiixaan nuuf haa baastu. Galatoomaa nu dhaggeeffattaniif.